hortana waan u jeednay isku xidhka ma aragteen bulshada iyo dhalinyartaba aad buu uga shaqeeyaa nuurana horta xabada waan ku baraarujinayaa xamzana xabada ku baraarujinaya hore u socdaan kulay mu'e inta badan adiga mu'e inta badan Facebook aan ka arkayay nin vlogs hada hayd taariikhana soo saarayay taariikh qofka uu soo saaray waxyaabo lagu farxo oo ma aragteen inuu historical qofkii wax ku baro wax nin qof aqoon ku soo kordhiyay weeyi muddada aan kula socday Facebook-ga waliba TikTok inta badan kamera laakiin Facebook-ga waan ka arkayay Facebook inta badan aan kala socday sawiraantaada fiidiyodaashada qabriga meesha aad tagtay imigani kani ahaan nin qabriga aan muddo laakiin historically inuu nin sheekh saas ahaa waxyaabaan in lagu faana ah weeyi oo ma aragteen anaga liidin ku rako fida jiraaja liidin ku rako fida jiraaja ko pilinki goda dafa ko pilinki goda waldagay fanu markaas de mu'e markii dhaweyd warkii ugu horreeyay horta kaarka Facebook u ahaa waxyaabahan la yaabay kamid ah aadna waan uga naxay sababtoo ah nin dee waxaad ahayd horta firfircoon historical soo saarayay bulshooyintaana ku dhex noolaa dee qofku haddii uu maad aragteen uu history soo saaray uu maad aragteen taariikha uu evidenceyaal u hayo waliba yacni laska idhi un ma aha with the evidence baad ku socotaa moogtahay waa caddayn waxaad ku socotid evidence badi taariikh ayaad leedahay ood soo saaraysa soo ma de qofku markuu evidenceyaasha uu ku socdo dee qofka waa in la baraarujo la yidhaahdo hore u soco dadaal fiican iyo juhdi badan baad keentay dadaal hore u soco in la yidhaahdo maahine ma aha inaad qofkii la cambaaray I think qofkaasna marka social media la joogo inta runta sheegtay way yar yihiin boqolkii 90 beentu way ku badan tahay 20% 10% haddii uu qofku sii dabagalo waliba xoogagta uu helayo way yar yihiin runta ah ma garatay markaas su'aashiidan soo laamo laakiin su'aashiida horteed intaan su'aashiida aanan gelin qareytaa weyn baan leeyahay markaas intan qareytaagan xitaa formadan ku sheegi lahaa jeclaan lahaa Soomaali ku wada dhimare ma yani waxaan u socdaa Daniel kan ayaan fursad ku helay marka isagaan u socdaa marka sababtaasaan ku leeyahay nacam formaan ku wada waxaan u leeyahay taas weeyi inuu isagu ifahmo ayaan jirabaa taas awgeed weey الرهدون مرجع نتي فيسبوك الراهي تيك توك الربكة أداد الراجرنو تكا نما فيدا تكاس نما تولي فيدا أما الرهدو دانيال أما مرجع تكني فيدا زينا خانة تكني فيدا زينا هوني حافظو ركونك ونمني تكا ور نما إساف لميف لم يماف نمني تكا مرجع غوفيدو هو غوفيدو إيفيدنسيس فيدو كبامي جن دانيال الرهدون زينا هدو فيدي أما أنا دريدات جرادا إنين كينيا جرا أكما فيسبوك الرايفي تيك توك سرا قرني إنين هو حاسو نتي جولي نتي نم شنطة مي خا كونكتي كابو جابوني وان سلال الرهدو دريدا كان أتو في جان نتي جابوني وان سلال مال الركون سني جنني أشي جابوني لان هو لانو الرهدون سني كموتو 8% دانيال مرجع إنين أولدا برسو خجيبا نتوه جرا دانيال ودن ديسي إفيدنسي تجباجي نتي خكابو خهركاني بتأم قلبت يالو يو كراتيس يتشالى أوقات منا بإفيدنسي أكتي دائما يسوبر بعدي حمزان سنجرا حمزان الريدو دريدوا هدو يسي في عربا يسوني بيخا تنكوكونا مياكو سانيفو دانيال مرجع نودا برسيتو واكهن خا تجباجي كابو خهركان أجرامو ندبرسو كابدان نامسا خانا تو سي نامسا واي فيكا واي جولي غندا تيسي حاسو تو خانا نوراديسي مرجا اتي تنجين يو جراتيس والله حمزان ارغتن يارا اكا سيفيدو اسفلاغي يوزني سيفيدا اتين امانان اي سايل مرجا تكبر بعدي اسا سيفيدو مغاكي ديناولي أما جتا بيفهم وجين ديناولي أما خرا غافي خيان ديما أنا دام سمان سي دام سي غافي سينغافن ني تانا غزيبران نادام أما جروبين كوني جروبين هدي سنين نوفا إن شاء الله أما جروبين كوني خايساتي غافين خرايساتي ديما سيفين دوفا قلقال ني سينتا الريدو فولو أتي سيفين غوري الريدو سنين نغارا خرا روما خيتيس روفو غينافو سيفين دوفا هدو عزون إن شاء الله نمو إيه سؤاشي دادي حكو تاغن تا waxa weeye waxyaabahan waa waxyaabo horta laga xumaado oo ma aragteen aad u xun oo khaldan waa lagu sameeyay
bulshada Soomaaliyeed ee waliba Somaliland inay khaladka kugu sameysay way iska cadda laakiin su'aashan adiga ku qabo iyo dhamaan meesha dadka jooga su'aashan qabo waxa weeye bulshada waxyaabahan ma gistaka live khana warningi ajaayibaad tigo jira warningi ergaa jira asinuna jira akkana godhi walitti charkis moos wanni sanarkisi walqixxeessi kageemaa keeke already deeqa 4 jechuu jira bar live ramad nama kana deeqa 4 booda ka bu'u godhaa jira akkana walitti charkis way rafidi Amza ex mano so dawa DMS rakon kabni busaratin fakkaatu walgata nama kuma tor bartan so wala kulde okay DMS qaama kana ya ko filinki no gaja baad ha dhufe qabo waxa weeye su'aasha ku qabo waxa weeye xogtaas horta markaan aan daba galna xitaa wararka dad la soo gudbiyay Soomaaliland baa laga soo gudbiyay Hargeysa waliba wariyaasha jooga ayaa su'aashiidu waxa weeye Soomaalida degan magaalada Darraba Soomaalida degan Jigjiga Soomaalida degan xitaa Addis Ababa waad sheegaysiin laakiin kililka iyo Darraba Soomaalida degan waxaan maxaa soo dhaxgelinay weyn su'aashiida koobaad sababta ay u soo dhaxgalayaan maxay tahay sababta soo Hargeysa ayaa xogta ka soo baxday ka Darraba ku nool walba kama hayo shaqadiisana ma iyadoo ay taas tahay laakiin caqabadooyinka aad Soomaaliyo dhan loo wada mideynay loo leeyahay Soomaali baa saa u gashay Soomaali baa saameynta u yeelatay iyadoo ahayn Hargeysa saa ku gashay Hargeysa inaad ma dareen markii dhaw xitaa xabad Muqdisho ku soo caayeen laakiin Darraba lagu soo dhaway xabad fanaankooda wad la socota kulli xogta Muqdisho ku soo caayeen Darraba lagu soo dhaway you see yani Soomaalida xitaa degan maxaa xuduudaha marka la dhaafo iyaka idil heshiis ma oo tafaraaruq waa iska jira laakiin su'aashiidu waxa weeye Soomaalida Darraba degan Soomaalida Djibouti degan Soomaalida kale dhulka ka Muqdisho xitaa ka degan sababta dhaxgelisay maxay tahay arrinka Hargeysa ka imiday su'aashaday ku wada way khaldan waxay sameeyaan kuma oranayo way saxsan kuma way khaldan boqolkiiba total waa khalad laakiin sababta soo dhaxgelinaysa maxay tahay way hal qabso wareer Hargeysa si noo galeen waa macquul gal sababta imka maanta hadii uu maad aragteen ka Darraba dhalinyarta imka soo Oromo ee Darraba la degan haduu mid igu sameeyaan kaasaan qabsanayay ma sababta awgi uma wada caayo Oromo dhan ma caayo waana igu khalad inaan caayo xataa marka su'aashiidu waa taas inaad iga jawaabtiin su'aal wanaagsan baad weydiisay walaal macaan ka wada hadii aan kaaga jawaabo su'aashaada horta runta marka la sheego markay qofku uu ku hadlayo Soomaali imika adiga hadlayo anigu waxaan ahay reer Darraba deganahay adiga inoo sheegay laakiin hadii adiga oran lahayn aniga Soomaali Darraba degan baan ama Soomaalida Darraba ayaan ahay anagu ma aqoonsan karnay in Soomaali Darraba Soomaali kale ay tahay taasi waa ta koobaad waa ta labaad markay soo hadlayeen ay muuqaaladeeda sawiraanteeda faafinayeen cid tiri Hargeysa ka soo hadlayna ama halkaas ka soo hadlayna ma jirto cid kastoo Soomaali ku hadlaysa xataa hadduu Darraba joogo Djibouti joogo waayo Soomaali anu ma si rabeen si dhaxgalo waayo Soomaali way kala qaybsan yihiin way kala joogaan balse Soomaali marka la yiraahdo anu Soomaali un baan aqaanaa Soomaali wararka soo ugu horeey soo baxay miidiyaasha ugu horeey soo saaro waxay Hargeysa waan ku soo diri karaa xitaa Hargeysa waxa soo wada diray wararka ugu horeey hadii Darraba ka bixi lahayn Darraba la garay laakiin warkii ugu horeeyay wuxuu ka soo baxay Hargeysa ka soo baxay marka fermeta aniga Darraba jooga inaa ma darteen aan lagu cambaaro ferm uma aqaan yahay ka sahla ferm waa khaldan laakiin ka waran dad Darraba adiga kula jooga hadii hawlaha ka shaqeynayaan ay xataa muuqaal soo duubeen ay jiraan waan ka soo horjeednaa waana ma gaamnimo waana khalad wadana gaar marka taasi ninka nala jooga Darraba iyo Itoobiya jooga sharciga meesha ku haysta ee ku dhashay waaba Itoobiyaan horta kaasi waaba Itoobiyaan meesha ka saar laakiin hadduu yiraahdo anigu Itoobiyaanan jooga Itoobiyaanna ma ihi taas isagay u taala Soomaalida laga raafaya Hargeysa wararka beenta ee la faafinayo Hargeysa laga faafinayo wararkaas jawaab fiican waa la siinayaa
ninka meesha diri dhaba jooga ee matalaya reer Somaliland Ethiopia laba sidisin lagumaba joogi karaba waa xeerkeega taas la ogaado horta Ethiopia laba sidisin laguma joogi karo ninkaasi waa nin qas amaba dagaal noo soo dhaxgalay kaas meel ayaaba la iska geynaya su'aashu sahal ku weydiiyay waa taa dadka meesha jooga ee qoraalkaaga soo qaatay ee cambaareeyay iyagaa naga gardaran waxay dadkeena meesha jooga u geystaan yani dad Somaliland ah oo bilaa sharciya ayaa awaday dhex jooga Addis Ababa dhex jooga oo la wada yaqaano dukaama meesha ku loo bilaa sharciyo sharcigiisa ku jooga soo maaha haadade taasaanu yani lagu saxayaa hadda wiilkanna weydiinaya su'aasha xagga hoosa laga caayayaaba anigu waxaan marka hore ku yiri ha iloobin Ethiopia 84 qowmiyadood ayaa ku nool 84 ka qowmiyadood qabyaalad ka arki maysid cidii cudurka nala soo gasha ee noo keenta cudurkaas naga midba ma aha waa dalqas iyo dal buuq ku ride inta Soomaalida ee anigu commentiga ay soo qoreen qoraalka commentiga lagu soo qoro boqolaal commenti ayaan screenshot gareeyay oo aan sawir ka qaaday waxay leeyihiin war nin orama meeshaad ku aragtiin ha lagu gubo hadda meesha soo saari karaa nin oram ah meesha aad ku aragtiin ha lagu gubo horta qof sidaa ku leh nin oram hadda aniga orama nin orama meesha aad ku aragtiin ha lagu gubo marka la yiraahdo oo ma inta la igubayo shaaga la saarayo la igubayo ayaan oranayaa alla waa walaaltinimo ha la igubo subhanallah muslimnimo ha igubaan wartaasi maaha muslimnimo ninka naftiisa difaaci kara waa sidaas kopilinki goda gifti muhirati ol erga darba akas godaatiti nama biraa khagaafi qabulle jala jira waxaan ku leeyahay walaalkay hore u soco dadaal kulli caqabado way iska jiraan laakiin waxa badan ma qabanaysaa ilaa kula garab qofo anuka dhalinyarta diraba ahaan waxaan oran lahaa waxa badan ma qabanaysaa waxyaabo lagu daydo weeyaan hore soco ku leeyahay waa noo markan insha Allah salaam rabbi ayee rabshaa keessa jira bileessa insaan jara keenya amma wanti irraa haasawaa jirru waa'ee mu'eeti malee waa'ee diinaa olii miti informationii diinaa ol kan nu paarsatni 80 sobaa fi dhugaa fi maal waa inni jee profaayila isaa deemaa seenaa laala dhugaa fi kijiba ta'u ayee akkasitti walii galaa adeemnu nama wajjin mareenullee addaan laallachaa adeemnu isni galee anamma eenyummaa isaan beeku isa garuu ni dhufe information diinaa ol kan paarsatni 80 sobaa jala deemnee takka dhabne profaayila isaa jala deemaa chee godhaa rakkoon qabuuti namaa deebisaa kan hundaaf yeroon qabuun waa'ee obboleessa kiyya asirraa hin dubbachaa jira malee waa'ee kiyyaa miti waa'ee kiyyaa immoo abbaan fedhe gartee na wajjin mareechuu ni danda'a kophatti asirratti miti asiin mana maatii dhimma kaasu Orma waan jette beekta harmalaatu waan keessa riyyaan tasii keessa bochi. Fayyaa ta'e. Amma tasaanii waan isaan balleessu jiran. Wanni inni asirra horeefu waan san dubbachuu miti wanni isaan hin galchine eessiif dhufe laa inni. Wanni dhufeef rakkoo kana haasa'uuf dhufne waan kanaaf hin dhufne. Wanni dhufeef ati waan isaan miidhaa isaan Oromoo irra geessu jiran keessatti maaf dubbataa inni yeroo hunda. Agartee waan akkanaatiin wal qabatee tamu'ee tanaan wal qabatee taan amma irraa dubbannaa taan bal'inaanii boru galgalaamiif taan galgala guyyaa 29 bal'inaan mana kiyyatti liivii guddaa jira kaan achi qaqqabne raasa farraati abshiir. sitti himemi Ndagee Hamza hundi keessatti dhageessaniimti
ummanni keenya khaarar geetiif ummanni keenya khoorama khadaan gaarra jiran tokko faadhaa sagalee hin qaban. Jarri kun isaan irratti siqaa lafa daangaa keenya irratti siqaa isaan uummata keenya miidhaa isaan iyyuu jiran. Tantu sobaadha. Amma mucaan tun mucaan nangee duute tun guyyaa isaan duute isaanii iyyaa ture Oromoon nutti dhufe jedhanii isaanii immoo kawajjees. Nuti kuman qabnu waan kana. Ganama galgala miidiyaan isaanii wanni isaan gamaasu Oromoon asiin karaa cina isaanii dhufte kana jedhanii iyyan. Kayyuu isaanii kanus jiru isaanii. Tanas isinis ija banaati agara. Diinaa ol qofa irratti dubbiin tun hafte wanni agaruu jiran. Wallaahi billahi. Diinaa ol qofa waan kana dubbisu jira. Isaan ammoo nama siqaa Somali maal jaan isaan gisee maamaa kan. Ku qabsa ku qadiimee sidi. Waxba ma waa si yani ku qabsa tiibay wadaan. Way isfahansanay. Amma soo inay jira. Yani irratti beeloydo. Amma soonta kan isin himaati. Waa'ee dhimma mu'aas kanarratti xiqqaashu malee dubbii lallaafsan dubbatina. Jarri Somaalii kun anaa isinirra beekaa keessa dhaladhee keessa guddatee hin jiru. Wanni isaan fedhan nama waa firaa dhorku fedhan isaan. Hadhaa fi kana dhaaba. Waxaad raafi kartaa waan seeraa alaan jira biitesan baasa. Wanni seeraan jira. Tana bira qottee duutii dhufnaan keessan qabaasa. Boordii qabu keessan mastawaaqa qabu hinaafu. Saba barbaanna malee mastawaaqa barbaannu seeraan barbaannu miti. Yeroo sanitti. Yeroo isaan keenya kaas jiru miidhan ana keessan jira miti. Ilaa ana keessa jiru hanjaman haasawa. Yoo keenya tuytan yoo keenya kaseeraan jiru tuytan kaseeraan jiru immoo baasa karaa nagayaatiin baasa. Makiinarra kaayaa wacaalee ganna qaba. San bira qotti yoo isin nama keenya tokko miidhan isinis guutuudha achi. Fetan mastawaaqa qabaadhaa fetan paasapoortii qabaadhaa. Abdii hiyya yabayyabaan takkan feestu yabayyabaan gartee maarree feestu yabayyabaan ummata jiruudhaan gartee nama keenya ajjeesu jiru. Edawaan gasti irratti haasawamaa ture. Takkitu tanaa sitti hodhuuf hin sodaatina. Nuti eenyu? Qabuun hin jirtu. Nuti eenyu? Maal eenyu taane eenyu sodaanne? Akkasii bara. Bartana. Nuti eenyu? Bar nuti osoo isaan akka horiitti bulaa turan osoo isaan gaala walirraa hatu turan dimokiraasiin sirna gadaatiin bulaa turreerra. What the fuck bro? Eessatti nuti maal nu isaan? Horiin isaanii? Hin barbaachisu rakkee waan akka mataa namni qabachuun hin barbaachisu. Waan jiru dhugaa walitti immoo sanbira kada bartee immoo hawaasni wal keessa jiraata. Wanti isaan achitti nama miidhanii asitti gartee kasaanii maleekaan eeyduun jirtu namni wal keessa jiraata. Isin galee wanti isaan godhan asitti ni godhama jechuudha. Dhumate waan isaan eegalan ammoo itti fufsiisuun dirqama. Dheengadda nama keenya boolla baqeessanii gartee boolla keessa doozanii nama jiraa meeqa awwaalanii biyya galchanii ilmaan daa'ima manaa wajjin bansiilatti rabanii gubanii fixanii akkasin namni keenya garaa hidhatee keessaa buqqee isaan keessaa. Ammallee waan gaafa san baran maraatuu san tutte ta'e goobanaatti tutte ta'e dhugaa goobantii keessa maraatuu nutti haati isaan. Sigilee wanti isaan danda'an qabeenya hawaasaa saamanii achi keessaa buqqaasanii hawaasa baqachiisuu yeroo 2-3 godhaa turanii amma immoo asiin booda tasuma wanti akkasiin dareetu tasuma. Ni godhamanii goonaan deebisaan san fakkaattu yoo isaan 10 kataa taate baay'isuu 10 kuma takka waa dhibba taatee ta'uu qabdi jechuudha. Yoo akkas ta'uu baate eenyu gadi ganama wati qaboochee jiraatu. Hin barbaachisu bara akkasini. Wahuma takka kadhaa maalmaa wanti amma takka namuu biyya qaba. Biyya if geesse biyya quuftu qabna. Takkaa Oromoon biyya namaa saamuudhaaf taakkuta akkanatti biyya namaa qajeeltee hin beektu. Alhamdulillah. Rabbiin biyya masii biraatti irra jiraata. Bara diinaa wal kasaamaa hojii bar nuti bar. Wanni walii galuu qabnu. Takka dhuufuun dhiirummaa lama dhuufuun harrummaa. Akkasi. Wanni nuti laayivii kanarra dhufnee ammallee seenee dubbachuu jiru. Wanni niin kalee seenee viidiyoo waraabee afaan isaaniitiin itti himeef. Isaanillee namoota miidiyaa qaban waan sanarra dalagan deemee itti himuuf. Waa takka wanni an sodaadhee sin jirtu lubbuun tiyya lubbuutilee ilmaan Oromoo kadhume kanarraayis qaalii miti. Inumaa lubbuun hogguma takka baatiimi. Takkittiin sayyoo sabaa baate irra gatii qabdi. Kanaa jecha sodaa osoo hin taane yoo akkaataan itti isaan nu hubatan adawongora ta'uu taate akkatti waan nuti jenne haa wal hubachiifnu afaan nagayaatiin jenneeti dhufnee dubbachuu jirra. Yoo baay'ee waan namni dubbachuu qabu ol dubbate baas waan namni nama hubachiisu ol nama hubachiisu obsaa. Kana booda leefurre laayivii kanarra dubbanneemi wanni wal hubachiifnu hin jirtu. Takkan jirtu. Daleenis tokko hin jiru. Akka malee nu hubattanii fi dogongortanii akkasii miti akkana jenneetti himne isaan taatu fudhatan tahuu baannaan yoo kana caalaa ammoo katti hufan taate gaa ardiin rabbii balloodha. Namni wal kadhatu hin jiru obboleessoo namni waliis dhumdee jiraatu. Namni wal kadhatu hin jiru. Hin jiru abbaate. Nuti biyya teenya keessatti takkaa gartee seenaa keessatti illee guyyaa takka akka keenyatti nama laallamanii akka alagaan nama laallee hin beeknu. Inumaa nama saamnee lafa teenya irraa buqqaafnee dhiisiitiiti
qe'ee keessattuu takka nama keenya irra lolla nuti. Alagaa lafa teenya irra jiru tura caalaa. Irraa buqqaanee meeqa qubsiisu jira. Meeqa qubsiisu galee garuu irra deddeebiidhaan yeroo meeqa lafa teenya saamaa nama keenya ajjeesaa if keessaa illee buqqaasaa dubartii daa'imma xixiqqaa meeqa qalaa ajjeesaa basheessanii osuma agarruuti hanga irraa as geenyee dubbiin sanbira kuttee akkamiin lafa teenya dhufanii miilaan ajjetanii dhageessee miti. Wallaahi wabillaahi magaalaa Finfinnee keessa qofa wanti jiraattu deebisaa kan nuudhaaf ni ga'a. Magaalaa Finfinnee keessa warra jiraattu. Dinaa dhaggeeffadha waan seenaa xiqqoo takkaan sanii jarri Somaalee hongaaf tokko jaani. Nuti gowwummaa miti garuu laal namummaadhaa fi ollummaa fi wanna beena islaamummaa beena malee gowwummaa miti. Gaafa tokko gurbaan tokko Oromoodhaan inni abbaa mana bira dalgutti yeroo hunda lafa Oromoo tana faarsa. Lafa Oromoo tana faarsa. Lafa kanaa qabna teessana kamtu goona lafa kanaa qabna jedhee yeroo hundatti faarsa. Mee lafa ma'ati naa faarsu tanaan agara jeeti abbaan mana sanii makiinaa kaafatee asirraa paasii Itoophiyaa irraa asirraa waraqaa muratee makiinaa isaatiin deeme. Baatii meeqa keessa deemee Oromiyaa keessa deemeeti gad deebi'e. Naannoo shanii tana dhufe. Naannoo shanii yeroo dhufe naannoo shanii tana keessa deemuudhaaf eegale deemisa naannoo shanii tana keessa. Makiinaa irraa yeroo bu'ee akkana deeme Somaalii xiqqashaan dhaabbatee ati isaa deemtee gaafata. Ni ajaa'iba. Gurbaan ka'eeti hargeysa deebi'e. Akki jeeni dhaqee jeen biyyatee san lafa baantus harki jeen. Maashaallah lafa bareedduu qabdan jeen garuu namaan qabdanii jeen. Lafa ajaa'ibaa lafa bareedduu waa hunda qabdan jeen garuu namaan qabdan jeen maaliif jennaan Oromiyaa keessa takkaa eenyu eessaa deemta eessa deemta ooyiruu sana keessa deemee bakka hunda deemee dhufee namni eessa deemta ati eenyu naan jeen jiru jeen. Naannoo shanii dhaqee mucaan gandisaa 15 qawwee garagalafatee ati eenyu eessaa deemta naan jeen. Kanaaf lafa bareedduu qabdanii garuu namaan qabdanii jeen. Nuti garuu maabarii isaanii dhufanii ooyiruutti gartee ooyiruu nama keenyaarra deemanii jimaa guurratanii akka barbaadanitti bitatanii akka kana irraa har'a gurtuun jiranii miilaan hawwataa hidhatanii miilaan haramaatiin ilaa qobboo deemanii walitti jiranii meeq addis keellaa diree dhawaa kana gama gadii haqaarata qabadhaamii kana gaddabruu danda'a. Jimaa muka lama qabattee kana lafa isaanii gasee danda'u zi'uuma kee bar gurgurataa fi miti qama uumaafuu agartanii ilaal garaagarummaa nuuf isaan jidduu jirtu. Amma beeka jala ta'anii akka waan nuti hamtuu haasoo jirruutti nu hubatan. Ol guuraa jala ta'aa kareefu diddiga kareefu san fa'aa lubaasa. Diddiga kareefu wanti diinaaf dubbatu paartiin 83 miti jeemiti takkaa ragaa malee dubbadhee hin beekan. Ni galee. Awoo isin nuti hirriba jiru dhugaa barbaadanii diinaawwan wallaahi nuti hirriba jiran nuti hin beekne mi'aa lafaan beeknu marxoo marxifatanii horii tiifachaa dhufanii arraan tana afaan Oromoo baranii Oromoon lafa qabdii lafti sabaa sablammii Itoophiyaatti isin jaanii barboo. Lafa isaanii immoo irra buluu sittin isaan keessa buluu sittin isaan hin jee. Bu'ee dhufee footoo ho'uudhaaf qofa Oromoon dilloo kun akkanatti numa tumaadhaa ajjeesaa jiranii barbaadu. Namni miliyoonni 4 kan mootummaa je'ee biyya bulchuu jiru of jaaree jiru diinagdee qabu siyaasa qabu viidiyoo daqiiqaa takka footoo abbaa lamaa jecha akkana shoora argaa. Atumaan ugoota wallahi sirraa cabeetiin jira. Ani humnaan ani hin qabu. Nama toluu sana akkasii wii godhe kan ambulaansii. Amma kun maal agarsiisa? Durumaanuu wanni dhugaan dhaabbate hin jiru dhaaba. Sirrii. Amma osoo qaamni mootummaa biyya sanii ka'ee dhufee as keessatti akka fadhatee buxaalaa oole lafti hunda Somaaliitti jee nuti akkana cuu jennee dubbanna arbii jaan. Dubbannu yoo dhufanii yoo haa qubatanii dhufanii. Duba footoo abbaa takkaaf nama cinqanii nama guuranii amma kalee makiinaa 20 waliin achi keessaa bee jaan namuma keenya waliin qabanii. Ijoollee footoo tiyya agarsiisanii isa kanan wal beetanii miidhanii tumuu jiran. Allahu akbar. Ade fira laal nuti biyya kana keessatti waan hin ta'in hin qabnu. Makiinaan nama keenya dawaniiti. Laalee Oromoodhaa harama irraa caqaa kaayee bira kutu wallaahi billahi tallahi. Waan ofirraa usa wadhi dhiigaatu dhibban dhaqa gisee waan agar yaadanne. Annamaan dhee duba jalde isaan dhee jigaaf tokko tokko. Garuu gaafa san Tigiree jira. Ati akkamitti lammii Itoophiyaatiin har'a wannaan dhee jalde isaan dhee jedhanii gumaa lamarraa fuudhan gaafa san Tigiree jira gaafa sanii akka irraa kanaa miti. Annamaan dhee jirta. Moodeetar naa kan himuu yookiin. Haa wali kanaa okay ayyee.